Dibata yookaan qibaatii rifeensa caccabee fi bubuqqa'ee rakkisee humna deebisuu qabanii saayinsii mirkaneesse sadii yeroo ilaallu. Inni tokkoffaan pumpkin seed oil yookaan immoo dibata gumaa buqqeeti. Namoonni rifeensi keessan sin jalaa caccabee fi bubuqqa'ee sin rakkise dibata yookaan qibaatii kana otoo fayyadamtan filatamaadha. Dibanni yookaan qibaatiin pumpkin seed oil jedhamu kun qorannoowwan yeroo baay'ee gaggeeffameen rifeensa caccabuu fi bubuqqa'uu humna deebisuu akka qabu mirkaneesseera. Lammaffaa irratti kan argamu immoo dibata roozmarii oil jedhamudha. Qorannoo yookaan riisarchii bara 2015 godhameen dibanni roozmarii humna rifeensa caccabee fi bubuqqa'ee deebisuu akka qabu agarsiiseera. Garuu jijjiirama rifeensa keessan irratti arguuf yoo xiqqaate dibata yookaan qibaatii roozmarii kana ji'a ja'a fayyadamuu qabdu. Dibatni yookaan qibaatiin rifeensa caccabuu fi bubuqqa'uu yaalii cinaatti humna deebisuu qaba jedhee saayinsii mirkaneesse inni sadaffaa immoo peppermint oil jedhama. Dibanni yookaan qibaatiin rifeensaa peppermint oil jedhamu kun rifeensa caccabee fi miidhamee humna deebisuu qofa osoo hin ta'in molachuu rifeensaa ofirraa ittisuufis ni gargaara. Asirratti garuu wanti isin hubachuu qabdan dibatoonni yookaan qibaatiiwwan rifeensaa amma isinitti hime kun jijjiirama irratti argachuuf yaalii cinaatti yoo fayyadamtan qofadha. Ergaa fayyaa kana yoo dandeessan sheer godhaa. Gaaffii fi yaada keessan koomentii irra naa kaa'aa. Halkan gaarii isiniif haa ta'u.